kadir natti bilbilee achiin booda poolisiidhaan si qabuuf ta'anii ammumaa poolisiidhaan si qabuuf ta'anii jechuudha. Si hordofee si qabuu nan danda'a. Qarshii micayyoo tana deebisi paaspoortii qarshii namaa nyaatin as wallaahi naan jechaatu wallaahi maqaa rabbii naan jechaatu maqaa 100 jechuudha. 100 micayyoo bakka 100 narraa nyaateettee WhatsApp irratti natti boochin natti dhugaan. Hello, akkam jirtan fayyaa jirtanii jirtanii torban guyyaan akkamti darbaa jira. Baga sooma faasigaatiin isin ga'e almost qaniilama kan guyyaa lama kana qofa tafe soomni faasigaa bahuudhaaf anyways baga isin ga'e baga waliin geenye isin jedha obboleewwan kee obboleettiiwwan kee kan addunyaa mararra jirtan sun hunduu nagaa jirtanii fayyaa jirtanii waaqaf galanni haa gayyuun isin jedha irra deddeebi'ee ta'u kabajamtoota keenya wanta lamaan isinitti hima wanta lama jechuudha ta'u jechuudha waa'ee dallaalaa ilaalchisee jechuudha ani kuma 30 nyaatame obboleettiin teenya takka dhingadda WhatsAppidhaan normaalii kara voice jaamoo akkana kana na argitee tokko kara qarshii 200 nyaatamte akkamitti nyaatamte yoo naan jettan isa kana jechuudha nufi tokko malee daqiiqaa 10 nagaa nufi tokko malee na dhageeffadhaan sin jedha normaalii kana maaliif kaasuu isa barbaachisa naan jettan biyaans barumsa irraa argatan jedhee waan yaaduuf especially biiroo osoo isinitti agarsiisin normaalii mootummaa wajjin wal qunnamtii nan qaba jechaatu wal qunnamtii osoo biiroo mootummaa wajjin osoo wal qunnamtii osoo hin qabin alatti jechuudha normaalii wanta hundaa isiniif fixaa jechaatu dursa qabdiinaa kennaa qarshii akkanaa kennaa dursa qarshii akkanaa barbaachisa warra dallaalota isin jedhaniif eeggannoo guddaa akka eegdaniin yookaan of eeggannoo guddaa akka of eegdaniifan isin galee akka of eegdaniifan dallaala sobaarraa akka of eegdaniifan isin galee so diditti maal taate yoo hin jettan maqaa isaallee himuun barbaadu maana waan hin jedhu wanta waan aan godheef jechuudha waan aan godhu waan ta'eef garuu barumsa akka isinii ta'u isinittan hima obboleettiin teenya takka jechuudha Saawudii jirti obboleettii ishee tanaan ture jechuudha Dubaay geessatan ture karaa mootummaatiin as Jomoo jira Blue Jay Foreign Agency-dha karaa saniin obboleettii ishee ergeetan ture obboleettiin ishee sun jechuudha obboleettii ishee kan Saawudii keessa jirtu wajjin wal nabarsiistatu jechuudha obboleettii sadaffaa ishee jechuudha karaa Dubaay erguudhaaf normaalii na haasofsiste jechuudha micayyoon Saawudii keessa jirtu sun jechuudha so na haasofsiste nagaa fayyaa nagumaanii naan jettee nagaadhaan waaqni galannaa ga'uu hin jedheeni WhatsAppidhaan jechuudha na maal naan jettee micaan kun maqaan isaa akkana nama Asallaati ijoollee Arsiiti Amaariffaan natti himte jechuudha ijoollee Arsiiti micayyoo takkaatu wal na barsiisayyuu normally Dubai nama afaan hin dandeenye Dubaayin COFA rakkoon qabu naan jedheetu jechuudha qarshii COC na ergeetu qarshii COC nan ergee fi akkasumas immoo obboleettii itti wajjin Itoophiyaa keessa jirtu wajjin wal qunnamsiisetu wajjin deemanii ta'u jechuudha COC hin baasee fi ilaalaka COC hin baasee fi achiin booda COC oga baasee fi booda qarshii akkanaa kan waraqanni bicaan hojjetamtu jechuudha qarshii kara 30tu dursa qabdi si barbaachisa waan ta'eef qarshii kana erguu qabda yoo hin dandeenye immoo automatically hin danda'amu kana malee hin danda'amu naan jedhee qarshii 30 ergii naan jette WhatsApp dhaan jechi okay eenyudha mana injeeni dalaala akkana nama gaariidha namoota baay'ee wajjin hojjetee jira dubartoota baay'ee gaggeessee jira naan jette okay injeeni kanaafu ati yaa magaalaa Mujoo keessa waan jirtuufu yaa obboleettiin tiyya karaa keetiin kara Dubaay waan deemteef waan si amanuuf qarshii 30 na erginaan qarshii 30 si sittan ergaa
paaspoortii obboleettii jarraa fuutetu jechuudha. Paaspoortii fi birrii 30,000 kana isatti hin kennita amantaa keetiin naan jette. Ara rakkoon qabu jedheeto qarshiis paaspoortiis kan micayyoo Itoophiyaa keessa jirtu tanarraa fuudhetu jechuudha. Micaa wajjin bilbila micaadhaan haa kennite waliin haasee abeet dhugaan isin jedha. Afaan inni haasa'u afaan dhadhaa fakkaatu jechuudha. Dhugaan isin jedha. Targaaggeetu ani wallaahi naan jedha. Wallaahi namni sobaan please ምናልባት ደላሎት amma normally YouTube dhaan argaa jirtan please hin kakatina maqaa waaqaa kaastanii ta'u jechuudha. Wallaahi hin jeenaa ani wallaahi kun haraama adaraan jeen magaalaa Adaamatti wal agarree 30,000 fi paaspoortii tan kennu yoo laalu rakkoon qabu ani ejensii akkana wajjin hojjedha walqunnamtii godheetoo jechuudha. Waan ni galannaa gahu haati manaatti Dubaay jirti no Saudi no Dubaay jirti na rabbi daararraa na kaasee waan ni galannaa gahu ani adaraan jeen ani nama nan amana so wanta badaa keessa seenini adaraa hin jeen dhugaan isin jedha adaraa wanta badaa keessa hin seenini hin jeen nan sobini hin jeeni hin kakata akka gudi wallaahi kun haraama kun anaafillee gaarii miti birri nama maal naa godha daf wanta dafa kiyyaatan nyaachuu barbaadu malee dafi ormaa maal naa godha wallaahi kun ani inni illee na argu baatu namni illee na argu baatu samiirraa rabbi gadi na ilaalaa binaan jedhe automaatikaalii ani micaa kana nana mana dhugaan isin jedha nana mana bakka kana caala namni rabbi yaame nana mana bakka rabbi yaame jira sanaan booda torban tokkoon booda naan jedhe torban guutu ittan dawwal torban lamaan booda ittan dawwal torban sadii booda akkana naan jedhe akkara ji'a 3-4 gahe akkara ji'a 3 soo bilbila naa kaasuu dide amma bakka automaatikaalii bilbila naa kaasuu dide torban tokko kan naan jedhe bilbila naa kaasuu dide soo maalan godhe ani immoo akka normaalii nama qabaachuun baay'ee gaariidha micayyoo ta'u osoo min maalan godhe dhugaa Ashaa Tube yookaan immoo Ashaa Tube yoo beektan inni jechuudha normaalii yaa poolisii yookaan immoo Saajin Kadir Durii jedhama yaa Ashaa Tube irratti beektanii isatti himee rakkoon qabu didhaan naan jedhe haati manaa isaa tanaan dura jechuudha kuwee deemtee turteeyyuu bakka bilbila namichaan kennee fi itti bilbiltee fi akkana deemuun barbaadaa qabdiisii kennaa jettee wannoo ittiin okay rakkoon qabu ani asallaarraa karaa Mannaharaa Adaamaa nan dhufa Mannaharaa Adaamaa yoon dhufu jechuudha achitti wal agarraa naan jedheen jechuudha micayyoodhaan jechuudha okay jetteeni deebitee naa bilbilte Ashaa Tube jechuudha didhaa baga gammadda akkana naan jedheenaan Ashaa Tube abbaa manaa Ashaa Tube jechuudha Kadir natti bilbilee achiin booda poolisii lama nan qabe jechuudha poolisii nama kaffallu taanan jechuudha sanaan duratti micayyoo Saawudii jirtu jechuudha 30,000 itti kenninaan jette tanaaf jechuudha ittan hime isheen qaxxitaa bilbila micaadhaa qaxxitaa bilbilteetoo poolisiidhaan si qabuuf ta'anii ammumaa poolisiidhaan si qabuuf ta'anii jetteen dhugaan isin jedha poolisiidhaan si qabuuf ta'a micaan bakka jirtutti si argee jira GPSdhaan si takataatalaa jira ምናምን jetteeni jechuudha rifate micaan meeseejii dabtara luukii lama guutu naa ergika maaloo na dhiisaati nama miidiyaa akka taate nan beeka maaloo na dhiisi ani birrii ishee barbaaditi miti ምናምን naan jedheetu jechuudha micayyoon ani waan nan beekne fi ati nan beektu ani eenyu akka ta'e nan beektu bakka jirtu bakka eessa akka jirtu jechuudha si hordofee si qabuu nan danda'a qarshii micayyoo tana deebisi paaspoortii micayyoo tana deebisiif hin jeen sini gale qarshii micayyoo tana deebisiif paaspoortii micayyoo tana deebisiif yoo ta'u baate allayyaatti si gata waggaa 8 waggaa 10 akka hidhamtu si godhan jee maaloo naan jedhe ka silkiidha maaloo naan jedhe micayyoonis naaf bilbiltee anaa jechaatis jechuu wannan taane kecha hin seentu isi didhaayi ani bakka ammaan booda anaaf inni waliin jalqabnee jirra ammaan booda ati jechuudha keessaa bayii naan jette okay injeeni ani kanan barbaada ishi galatoomin jeeni dhugaan isin jedha
hordoftoota kiyyaa dhugaa dubbachuudha. Haga ammaatti jechuudha. Silkii isheedhaan kaasuuf. Already ani isheen jechuudha keessaa bahi bakka. Daa'ima kee normaalii ani jechuudha isa wajjii walii gallee jirra torban keessatti sibdhuma naan jechaa jira waan ta'eef keessaa bahi naan jette. Okay injeeni bakka asitti bakka sababni isaatis ani dirqama kiyya bahee jira asitti jechuudha. Keessaa bahi bakka hin barbaadu ganaan jette kun qarshii isheetii soo keessaa bahee tan jira galatoomi jedheeta ammaan booda micaa wajjin bilbilee ammaan booda galatoomi lammata bilbila kiyya irratti akkam bilbilee ammaan booda jechuudha ganzaba dubartoota kan laffa'anii fidan jechuudha. Osoo sii darbanii gaariidhaan jeen kan laffa'anii fidan qarshii namaa nyaatin as wallaahi naan jechaatu wallaahi maqaa rabbii naan jechaatu maqaa rabbii sobaa yaamatu jechuudha. Qarshiin ammaati nyaatte kun dhiiga sittaa ta'u hin jeen dhugaan isin jedha. Dhiiga sittaa ta'u hin jeeni kanaan waliin katii goonee achiin addaan baane anis bilbilee fi hin beeknu sammuudha kana torban tokkoon duratti jechuudha. Torban tokko gaafannaan jechuudha. Aara micaan bilbila naan kaasuu naan jedhe. Waan dirqama kiyyatti gaafatamummaa kiyya baheetan jira. Ammaan booda uumaa qabsiin danda'u hin jeeni dallaalli kun akkatti na nyaate jechuudha. Malee silaa qabuufan taa'aa silaa. Inni lammaffaa immoo normaalii isa lammaffaa yookaan immoo viidiyoo daqiiqaa 10 seenee jira yookaan viidiyoo biraatan isin hojjedha. Dhugaa dubbachuudha inni kun jechuudha paartii yookaan boroo kan iftaan yookaan ayyaanaan booda isin hawwannoodha. 200 jechuudha 200 micaa bakka 200 narraa nyaateettee WhatsApp irratti natti boochin natti hin dhugaan isin jedha. Innaa bilbila saallee naa kennitee jirti bilbilaaf jechuudha. Eeloo akkana wajjin haa hojjennu mana dheetan feekiidhaan itti haasofnaan jechuudha. Narratti cufe hirri istuudhaati beektan dhugaan isin jedha. Ani akkana wajjin hojjechuu barbaada. Eenyutu bilbila kiyyaa sii kenna innaan micaa tokko jechuudha osoo waliin teenyu jechuudha bakka tokko micaan kuni nama nagaati nama qulqulluuti biyya alaa oofuu hin danda'a ejensiidha mana jedhee naa kenna innaan. Okay sifan bilbila baqqaan narratti cufe. Deebi'uun bilbiluuf bilookiin godhee jira. Innaa beekee jira. Anyways waa'ee kana yeroo biraa waliin haasofnaa daqiiqaa 11 ta'ee jira. Maal jechuu barbaaditan? Gorsi kana akkana maal jechuu barbaaditan? Qaxaleewwan kee. Tokkoffaa dallaala dursa qabdii naa kenni jedhu irraa of eegaa tokko. Dursa jechuudha qabdii of eegaa. Inni lammaffaa immoo jechuudha osoo biiroo isin hin geechin jechuudha osoo biiroo isin agarsiisin osoo biiroo isin agarsiisin qarshii callisee isinirraa nyaatu innumaa boruu iftaan jechaatu jechuudha osoo biiroon argin jechuudha qabdii as kennaa duraan dursee qabdii as kennaa isin jedhu of eegaa bakka waa'ee qabdii yoo isinitti kaasan of eegaa kaalaas isin galee of eegaa bakka waa'ee qabdiidhaa of eegaa innaa dursa nama dallaala qarshii isin gaafate of eeggadha. Baay'een isin galateeffadhaa dubbii isittin baay'isu baay'een isin jaaladha kabajamtoota kiyya please chaanaaliin kiyya deemaan jiru subscribe godhaa share godhaa Gabriel Kinoo haga ammaatti 30 goone ilaala share godhaa adaraa rabbii share godhaa 30 illee hin goone innaa kun dhugaa wurdatii guddaadha dhugaan isin jedha baay'een isin jaalladha isin kabajaa horaa bulaa biiteekar of eeggadhaa nagaan naan jedha gaaffii addaa yoo qabaatan 920177982 haaloo naan jedhaa Agency wajjin hojjechaa tan jira. Anillee jechuudha tokko Blue Jay Foreign Agency tokko Afri Agency jedhama. Piyaasa fi wannoo jira jechuudha. Maal maqaasaa Jomoo jira. Dumbulloo qabdiin takka hin jiru. Dumbulloo birrii 50 qabdii as kennaa yaalleen isin hin jedhu. Karaa keessatti nattaasaayii COC isin barbaachisa. Paaspoortii gurdu footoo isin barbaachisa. COC baradhaa please. COC bakka jirtanitti COC yoon baranne hin danda'amu. Mootummaan isin hin keessummeessu. Hordoftoota kiyya. Warreen afaan Arabiffaa hin beekneef Saawudii qofa. Warreen afaan Arabiffaa beektaniif Dubaay, Saawudii fi Joordaan. Isa kan baay'een isin jaaladha. Horaa bulaa.